fuudha namni filatu intala yoo filachuu baate maal fakkaatti gurbaanati filachuu deemtu maal fakkaata nama gaafattee an bareedaadhaan quraana akkana lakki dura uffata isaatu laali areeda isaatu laali hijaaba isiitu laali atillee yoo kanan gartanii milkaa'uun barbaachisu taate yoo milkiin barbaadamu taate shanaffaan akkasuma gartee arfaffaa siniin finne uffata bareedaa shari'aatti uffachuu akkasuma gartanii gabaabsanii yoo dhiira ta'e uffachuu dubartii yoo taate miilli isii mul'achuu dhabu yoo isiin gajjettullee koomeen miilaa akka mul'anne attaa osoo kaalsii qabaatteellee miilli gariin kaalsii keessaa mul'ata waan ta'eef shanaffaan akkasuma gartee waan haraama taatee rabbi jibbe hundarraa fagaachuu dhugaatiifaa nama hamachuufaa soba dubbachuufaa aduwwii namatti ta'uufaa sharrii namatti yaaduufaa argitanii zikrii rabbi irraa dagachuufaa salaanillee zikrii caalu akkan daganne jechuun Aishaan maal jetti radiyallahu anha wa ardaaha rasuuli rabbi yoo azaanni baye akka nama takkaanuun arginii ka'eenu biraa fiigaa jetti salaama aleekuminillee jajjabdu akkuma sila mana keessatti taa'ee yookaan waa tokko kaddamaa jiru waa tokko godhataa jiru akka nama gartanii nuhuun arginii nuti bira hin jirre tokkotti jechuu ka'een salaama aleekum gaa jedhee mataa nu dhungatee nu ziyaaree nu biraan deemu jechuu bara dafeetis salaata kanaaf agartee gama rabbi utaalaa akka waan nu bira hin jirre akka waan qobaa jiru tokkotti jette Aisha radiyallahu anha rasuul rabbi bar ka rabbiin harka qabee fuudhee jannata isaa geessee agarsiisee abshir jedheeni bar aniifatti gara yaanu kan beeyni rabbiin waa sattaru akkas ta'uu qaba namni mu'minaa jahaffaan namni gartanii akkanuma lafaa ka'ee akka amma jenne kana ta'uu hin danda'u maaliin tokko lama sadii tarkaanfiin tokkoffaa tarkaanfii lammataatiin bareedaa deemuun tolaa deemuun gaaromaa deemuun salaata jaallataa deemuun dhugaa dubbachuun akkanuma lafaa fuudhataniituma hin ce'anii bar waan jannataati meeshaan jannataa qaqqaaliidhan jenne rasuul rabbi alayhi salaam eessaa argama yaa rabbi karaa kamiin nama laaf suhbatul akhyaar jahaffaan nama gaggaariitti saahiboomu atis intala bareedduu gaarii hangafa kan kee ka haadha sii taatu obboleettii sii taatu arabaa taatu adii gurratti haa taatu intala ijaaba qabdu ka shari'aa rabbi jaallattu ka gartanii khayrii jaallattu kanatti saahiboomi irraa dhaali atillee nama gurbaa dhiiraa sheekatti saahiboomi saahiba jabaatti saahiboomi hangafatti saahiboomi hayyootatti saahiboomi guyyaarraa sammuun kee ijaaramaa deema milkaawaat deemta ajaaf gaarii adda barataa deema shayxaanni qobaatti si argee sin dhaalu qobaatti sin gabroonfatu gara fedhe fuudhee si oofuu hin danda'u shayxaanni gartanii si boojii hin danda'u nama gaarii waliin jirta haala gaarii irratti argamta waan ta'eef torbaffaan intala isaa inni fuudhuu deemu kanaahuu dura bu'ee niyyatu an wallahi yoo intala takka fuudhe akka gaarii kabajee akka gaariitti boonsee qanansiiseetiin bulfadha jechaatti niyyadhu akka niyyatte san rabbisii ta'a wallahi biiznillaahi tabaaraka wa ta'ala akka obboleettii waliin dhaladhee caalatti jaalladheetiin akkasi qanansiifadhaa jedhe akkanumas si qanansiifattee si boonfattee isinillee si kabajee si jaallatti maaliif niyyaa kee keessa waan jiru sana rabbiin achillee keessa kaa qalbii keessa jechuu mana haxaanii mana tolchanii keessaa gabbaan mana tolfamaa bareedaa urgaahaatti dhufanii jiran yoo mana baballeessite silaa keessaa deemuu jira maal abbaa isaa jettee ol jiskitee gajjissite mana facahaa kabalaan itti buute dhufta jechuu ganaa tolchuun ganaa waa qajeelchuun wacii meeqa akkuma niyyaa kan kee keessa jiru ana inda dhanni abdii bi ana ka garbichi kiyya itti na yaadin isaa taha waan qalbii isaa keessa jiru saniin isaa kafala jedha rabbiin guddaan subhaanallah rabbi qalbiin waa tolchu obboleeyyan saddeettaffaan adamu sahri fi leyli khaarij almanzil namni shabaabaa namni rabbi sodaatu halkan manarraa turuun gaarii miti galgalaan galtee ishaa kee salaatal jamaa salaannaan manatti galtee zikrii kee qaraatee tabaaraka kan kee irra buufattee bismillah jettee rafta nagaan salaata subiitii fi salaatul leyli sa'aan 9 geenyaan quuftee irriba kee kaatee rabbi keetti himattaa haajaa kan kee himattaa yeroo kam yeroo rabbul aalamiin an dubbate sanii bargaa man yas'alunii fa'uutiyahu eenyuna kadhataa kan hin harkarra kaa'uuf je eenyu waan sodaate nagaa na baasi jedha kan hin nagaa baasu je eenyu na araarame je badiisaatiin isa araarame qulqulleessu sa'aan 6 dabarraan jaa rasuul rabbi alayhi salaam halkan agartee sa'aan 6 dabarraan rabbiin harka rahmata isaatii fi fedhii isaa bahri isaa gadhiiseet eenyu ka yeroo kana ka'ee na kadhatu akka dheengadda isinii dubbadhe تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون
eenyu gartee yeroo kana cinaachisaa firaasharraa fagaattee rabbitti dhiyaattee ka waa inni kadhate kennee fi waa inni sodaate nagaa baase waa inni araarame jedhe araarame isa qulqulleeffadhu jeen awliyaa rabbii taate ganamfatta ganam rabbiin keessa qulqulleessaa bule si jaallataa bule si kennaa bule si badhaasaa bule ati nama akkamii taate ganamfatta beektaa malaayikotaa wajji ganamfatta bar shayxaanaa fi mujrima namni fuula kee jibbun taatu la fuula dukkanaa balaan itti buute tokkon taatu ifaa nuura rabbii taate qabbaata bar ka fuulli kan kee kun laalameen quufamne taataa bar rabbi akkana sinaa godhu ijoolletiyya yaa jaalalloowwan khayriidha kanaan agartanii muuminni gabbahaa je halkan hin turin bakke walaa hojiidhaaf walaa maalii walaa saahibaa wajji turtee bakka biraa halkan kee irraa waqtii hin nyaatin taga nama jalaa nyaatti jechuu salgaffaan amri islaamaa kana ofirratti eeggataa deemu guyyaarra adaba gartanii yeroo gabbaatu zikrii qaraataa yeroo olgaltu zikrii qaraataa yeroo shinti beetii seentu zikrii qaraataa yeroo keessa gabbaatu zikrii qaraataa yeroo suuqii deemtu zikrii qaraataa yeroo suuqii dhagaltu zikrii qaraataa yeroo rafuu deemtu zikrii qaraataa zikrii ajaa'ibaa jira yeroo hirribaa kaatu zikrii ati jettu jira kanaan hayaata kan kee jaarradhu arrabummaan kan kee zikrii rabbii irraa gartee hin deemin maaliif jennaan واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ربنا كزيبر واذكروا الله ربي كيسن قرتني يا ددا ربي كيسن قرتي ذكردا أكن ذكروا سيادة يوم بربادا ذكري هدو جابر أكمل دقنا وربي كي أبا قلتاتيني ربي أبا قلتا أكيد قلتا ننجرتو